namni miskiinaa fi yatiima abbaa itti ta'ee isaan gargaaruun bira dhaabbate ani finni jannata keessatti akkanaa jedhan. Guyyaan kam guyyaa kun guyyaa namni lubbuu fi bakka kaa'u dhabe. Guyyaa gartanii qabriin rasuulli keenyaatti isa bira keessatti waan jedhan yeddumaanuu gorsa kennina. Namni guyyaa Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Fu'aad Show jalatti argamtan marti keessanuu warri muslimaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu isiniin jechuun barbaada. Warri amantaa biraa immoo akkam jirtu nageenyi kiyya kabajaaf jallaa bakka jirtan maratti isin bira haa ga'u jechuun barbaada. Dursarratti eeyyen Fu'aad Shown akkuma beekamu yeroo baay'ee isin bashannansiisa. Obboleessi keessan jechuudha. Kan isin jaallattan kan isin jaallatu jechuudha. Eeyyee gaafa gammachuu qofa waliin ta'uu osoo hin taane gaafa rakkoolee walumaan jirra miti. Rabbii wajjin walumaaf jirra jechuudha. Kanaafu har'a immoo Fu'aad Shown kayrii tokko kayrii guddaa waan itti fayyadamuu dandeessan waan galaa keessan isiniif ta'uu danda'u tokko isiniif qabadhee dhufan jira. Egaa hordoftoonni amantaa kamuu keessan jechuudha. Dhiiraa fi shamarran osoo hin jedhin jechuudha. Amantaadhaan osoo hin qoodin waan amantaa maratti jechuudha. Namni waan kana amantaan waan kana bira hin dhaabbatin ittiin fayyadamin jedhu amantaan akkas jedhu tokko hin jiru. Kanaafu waan kanatti fayyadamuun dirqama keessan. Yoo Rabbii isin dandeesse yoo Waaqni keessan isin dandeessise jechuudha. Yoo Rabbii isin dandeessise giddeetaa hin qabu jechuudha. Kanaafu al tokko akkuma aafiyaa qabaanne aafiyaa guutuu kana Rabbiin nu kenneenaan aafiyaa kanaan bashannanne yookiin immoo waliin taphannee waliin kolfalaa waliin shaqaa oollu kanayyuu jechuudha. Guyyaa tokkitti haala hin beekamneen Rabbiin aafiyaa keenya qabeennaan isinii gadi ta'uu hin danda'a. Anillee fakkeenya isiniif kaasuu hin danda'a jechuudha. Har'a fayyaa qabaadheef alhamdulillah galata Rabbii fayyaa qabaadheef an dhufee isin taphachiisaa jira. Fayyaa qabaadheef an dalagataa jira jechuudha. Anaaf YouTube'n kun dalagaa ta'uu danda'a. Maaluyyuu yoo ta'e atis dalagaa kee maaluu dalagi? Fayyaa qabaattee qofaaf dalagataa jirta jechuudha. Fayyaa qabaattee qofaaf iyyuu namaan qixxee jirta jechuudha. Alhamdulillah jechuu barbaachisa jechuudha. Galata galfachuu qabdu Waaqa keessan bakka jirta amantaa hordoftan maratti jechuudha. Kanaafu Rabbiin aafiyaa keessan hin qabin ijoollee koo warri dhaggeeffata jechuudha. Hundi keessanuu fayyaanaaf ta'a fayyummaa keessan hin barbaada jechuudha. Hin dhufin malee gaafa nama qabe qabaansaa egaa akkuma beekamu jechuudha. Meeqatu nu biraa butamaa jira? Meeqatu nu biraa naafatee hafaa jira? Meeqatu nu biraa waa meeqa dhabaa jira? Waa baay'ee argaa jirra zabana dhumaa kana keessa, jaarraa dhumaa kana keessa jechuudha. Kanaafu jaarraa dhumaa kana keessa galata guddaa Rabbii keetiif galfachuu kan feetan yoo jiraattan marti keessanuyyuu laayikii tuqaatii waliin nu daddabarsaa akka carraa kanatti namni fayyadamanuuf godha. Itti aansuudhaan ani feesbuukiin kiyya adabbiirra jira. Liivii ittiin akkan hin seenne na dhorkee jira waan ta'eef yoo baay'ate nama 30 caalaa seensisuu hin danda'u jechuudha feesbuukiin koo. Kun kanaafaniin asirratti isiniif qabadhee dhufe yaa jarana. Malee kuni sila kayrii nagadachuudha waan ta'eef waa asirra isiniif qabadhee dhufuu danda'u miti jechuudha. Garuu immoo waan keessa nama deesseef waan keessi koo itti na cabeefan qabadhee dhufe giddeetaa jechuudha. Eeyyan obboleewwan kiyya kan na jaallattaniif kan isin jaalladhu marti keessan. Kana anaaf jettee osoo hin taane Rabbii keef jetteeti jechuudha. Eenyuun isiniif qabadhee dhufe? Egaa Toofiq jedhama. Obboleessi keenya Toofiq jedhamu kuni godina Jimmaa aanaa Oomoo Naaddaatti kan waamamtu jechuudha. Naannoo as Andaabootti jechuudha kan inni dhalate guddate jechuudha. Egaa haadha isaatii fi haadha ilmoo tokkittiidha jechuudha. Ilmoo tokkittii qabu haati kuni haadha hiyyeessaati harka qalleeyyiidha. Osoo barsiifataa jirtu qoraan funaanuudhaaf osoo jedhee mukarraa bahee qoraan osoo muraa jiru achirraa mukti ittiin cabee jechuudha. Rabbiin akkana godhii lafa kaa'ee jechuudha. Waan ajaa'ibaati mucaan kun har'a ji'a 3 ol ta'eera shallee hafuunsaa jechuudha. Lamuu sana booddee narvii waan akka jedhamu wayii itti ta'e jedhama. Dhibaanis waan fayyisuu miti jechuudha. Jismii isaa hunda laaffisee ji'a 3-5 hangaafa dhaqee aanumti eegan dhaqee gaafadhee ji'a 2 ol ta'eera waan kanallee dubbadheen ture. Hundi keessan yoo dhageesseeraa ta'e namni dhageessan yoo jiraatan jechuudha. Waan kana dubbadheenaan nam tokko maaltuyyuu gargaarsa yoo godhe ture. Nam tokkittii wayii 4,000 waan akkasii yeroo sana anis baay'ee biiziin ture. Nama baay'ee illee hin qunnamne jechuudha. Hin qunnamne yeroo sana illee biiziin ture. Alhamdulillah hamma kunoo isin qunnamuu hin danda'a. Kanaafuu hundi keessan carraa kanatti osoo fayyadamtanii. Tofa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu.
akkam jirta fayyaadha tofa. Egaa tofa ati akka miidhamaa mukarraa kuftee akkana taatee daawwattoota keenyattis hammana agarsiisa waan ta'eef mee sababa dhufee si daawwachuun koo yookaan immoo haati keenya bilbilaan dhufee fayyummaa keetii fi maal akka ta'e dhufee si ilaaluun koo ji'a 2 duraadha. Garuu wajii hojii adda addaatti goruudhaan amaanaa kee kana baadheetan jira jechuudha. Toofi kan gaarraatti kunoo daawwattoonni kiyya si na dhaga'u. Anis biiziin ture. Na dhagaartamde. Innaa toofa amma eeggadda kaleessaa amma akkuma beekamu eeggaddaatti bilbiltee ammas rakkoo cimaa keessaa akka jirtudha kan natti himte. Wallahi ani amaanaa kee dhugaadha baadheetan jira toofa. Rabbiin illee aafiyaa keetti si haa deebisu jecha. Mee hamma eessa jirtaati ergasii Sandaaboo turte erga hospitaala Jimmaatii gara Sandaabootti si deebisanii dhiiftee gara mana keetiitti birrii sababa birrii dhabuutiin gara manaatti deebitee turte miti. Ayyee mee hamma immoo eessa jirta toofa? Amma karaa Finfinnee jira. Karaa Finfinneetti naa barreessanii jennaanii waraqata kiriminaa achiin Finfinneen jira. Ijoolleen namni kee walitti farankaa wayinaa buusa. Jaruma naannoo keessaatti farankaa ijoollee si qabanii? Farankaa bituu wayinaa qabanii jennaan achiin hin deemee achiin immoo birrii guddaan gaafatame. Achiin biricha immoo gatii kaffaluu hin dandeenye biricha gatii hin qabaanne. Achiin immoo hospitaalaan nu baasanii jennaan. Bakkaadha nu baasanuu achi mana wayii immoo barbaannee kireeffannee amma naachi jirraa yaada isaa argataa hin jirru birrii dhabuudhaan kan ka'e jechuudha. Okay, sababa birrii si hanqachuutiin jechuudha achi keessaa gadi isin argatanii? Sababuma birrii naan hin guunneef sababa birrii hin qabne. Okay, amma eenyu wajjin jirtaati? Haadha kee wajjin jirtaa? Eeyyoo haadha kooti wajjin hin jiru. Namni biraa hin jiru namni isin gargaaru? Namni biraa waa tokko yoo namni nu gargaaru hin jiru. Haadhatii bakkeetti si wajjin jirti jechuudha. Dhiiruma toonaa wajjin hin jirti yoo bakka hin gaddaa haadha naan jettu. Dhiisin gaddu jedheetuma manuma achi keessa kireeffannee ta'a. Mee hikimannaa keetiif toofa birrii hagamsi gaafatani meeme? Birrii 35 na gaafatan. Okay, birrii 35 si gaafatan jechuudha. 30 dhagaye. Innaa toofa amma sababa kanaan mana keessa haadha kee wajjin jirta jechuudhaati amma. Manaa baanee jechuudha. Okay, mana hospitaala keessaa baatanii. Hospitaala keessaa baanee. Ayyee mee obboleeyyan egaa kiyya kana as jalatti na dhagahan hundi jira warri rabbiin aafiyaa guutuu kenneef jechuudha mucaan kuni. Mukarraa kufeetu jechuudha haadhaaf tokkittiidha. Egaa haati harka qalleeyyiidha. Kanaafuu mee obboloota kee kana warra aafiyaa qabanuun maal jechuu barbaadda? Maal akka jiru si gargaaran feeta toofa? Ammaan jarri waanuma amma na barbaachisu kana maallaqa isaa amma na barbaachisu gaafatame kana na gargaaranii jedhanii akka maddee fayyee jala galateeffate badaan gammada akka na gargaaran hin barbaada. Ayyee toofa egaa sagalee kee kanas kunoo asirratti warra dhagaanuun amaanaa kee siifan gaha jechuudha. Hamma rabbiin na dandeessisee anis gara kootiin jechuudha. Hamman qaburraa inshaallah wallahi rabbii aafiyaa kenne jechuudha. Yoon dhaballee liqeeffadhee inshaallah anis amma giidoo kootii si bira dhaabbadha. Egaa obboloota keetis kunoo dhaamsa kana biraan siifan gaha. Toofa asuma irratti wal argina. Warra si gargaaran illee asirratti maqaa jiraasiif qabadhee dhufa toofa. Eshi galatoomis. Eeyyiin hordoftoota Fu'aad Shuu jalatti argamtan carraa kanatti fayyadama. Mee obboleessa keenya kana rabbiif rasuulii jenne waaqa itti amannu jenne rabbii aafiyaa guutuu nuuf kenneef jenne ilaa jarana anqabaadheef miti wallaahi isinii wajjin an gargaara jechuudha kakadheen isinitti maala. Maaliif anis bor kanuman ta'uu danda'a jechuudha. Anis bor rabbiin kana nan godhin malee rabbiin kana natti fiduu hin danda'a jechuudha. Kanaafuu jaarraadhumaa kana keessa osoo waan akkanaa irratti dalagne gaarii akkuma har'a tokkokkii irraa sirbaa jirru kanatti hafuu hin dandeenyu. Akkuma har'a miidiyaa irraa sirbaa jirru kanatti hafuu hin dandeenyu. Meeqa dhabaa jirra? Meeqa obbolaa keenya biraa dhabaa jirra jechuudha.
rabbiin aafiyaa isiniif kenneef argaa jirtu ma fakkeenyaa ijoollee hidhamanii akkana hidhaa keessa ciisaa jiran jechuudha. Osoo rabbiin jechuun kana gochuu dhiisee haadha birrii meeqa nagadataniiru. Garuu sadaqaa birrii 5 baafachuudhaaf ijoolleen suudii jechuudha dhiirri jechuudha shamarraa osoo hin taane. Suudii jedhaati wallaahi galanni keessan an nama baay'ee gargaarsisee argeera. Cubbuun maal godha shamarran suudii jechuudha. Dhiira suudii keessaa dhiira tokkitti immoo 2 qofan arge jechuudha. Gargaarsa an sana hunda gargaare keessaa jechuudha. Gargaarsisee jechuudha rabbiin na gargaareenna. Garuu shamarran qofatu gargaaru maa shamarran qofa jannata bitata. Nuti galaa keenya achi kaachuu dandeenyu. Dalagachuu dandeenyu. Rabbii yaadannu. Rabbiin bar dalagaa kee kamirrattuu na yaadadhu rabbiin. Yooti na dagatte anillee sin dagadha rabbii wallahi. Kanaafu duriyoomis utaanis maal jedhis garuu rabbii yaadachuun dirqama jechuudha. Aafiyaa rabbiin sii kenne kanatti galata galfachuun dirqama jechuudha. Haala kanatti hafuu hin danda'amu waan ta'eef ilmi namaa akkanatti dhaabatee nafuu jechuudha. Rabbiin waa inni nama godhu hin beekamu jechuudha. Rabbiin akkasii isin hin godhini. Kanaafu ijoollee Suudi Arabiyaa shamarran Suudi Arabiyaatii fi shamarran keessatti shamarran Dubaayin jiraatan hundi keessan jechuudha. Rabbiin ija ulfinaatiin isin haa ilaaluun jedha waa tokko galata keessan anaa miti kan kaffalu rabbii jechuudha. Baay'ee keessan kan gargaaraa ture ijoollee Dubaayii fi ijoollee Suudiiti jechuudha. Maaliif ragaadhaan illee waan ta'eef jechuudha. Kanaafu ijoolleen biyya biraas hirmaadhaa waan akkanarratti. Baay'een keessan hirmaannaa akkanarratti hin hirmaattan. Waa tokko dalagaan keessan faayidaan qabu yoo sadaqaan qabde wallahi na ajaa'iba wallahi na amanaa isiniin jedha. An akka kootti nam tokko nama beela'aa tokko beela baasuu caalaa wanti addunyaa kanarra na gammachiisu hin jiru wallahi billahi kakadhee isiniif. Hadha yoon beela'aa tokko nyaachifadhean wallahi hirriiba gaarii rafee bulaa jechuudha. Hirriiba gaarii rafee bulaa jedha maal jettu. Wanti kana caalaa na gammachiisu hin jiru addunyaa kanarraa. Beela'aa tokko dheebotaa tokko nyaachisuu caalaa wanti na gammachiisu hin jiru. Kanaafu an of himuu of otoo hin taane wanti na gammachiisu addunyaa kanarraa waan akkanaati jechuudha. Osoo rabbiin gaara waa guddanaa kenne wallahi akkas kana dalagachuun fedha. Garuu hamman qaburraa duudee 2 yoo taate illee hamma ta'e of ilaaluun gaariidha. Maaliif adagaan taanerraa rabbiin sababa kana asii hambisuu danda'a hin beekamu jechuudha. Karaa inni ittiin namaa kaffalu hin beekamu rabbiin jechuudha. Kanaafuu waan qabdu keessallee kanaaf rabbiin barakaasiif kaa'a jechuudha. Eeyyen obboleessa keenya kana mee rakkoo keessaa habaafannu haadhattii wajjin tan karaatataa jirtu kana mee rakkoo keessaa habaafannu meeme. Haadha qabda obboleettii qabda akkuma obboleessa qabda jechuudha. Isiin shamarran keessan dhaggeeffadha. Obboleessan qabdanu obboleessuma keessantuyyuu fayyaan gilgillee osoo taphatu osoo hiriyaa qabu osoo hiriyaa sabra deemu beeku osoo taphatu osoo baratuutuyyuu mukarraa cabeetu akkana ta'e rabbiin amrii kanatti kaa'e jechuudha. Kuni hojii rabbiiti. Rabbii waan akkanaa mujiizaa kanaa nama agarsiisuun isaa waa'ee kee yookiin nama akkamii akka taate hubachuudhaaf jechuudha. Rabbii wanta akkanaa godhuuf nama hunda fayyaa godhe dhiisuun wallaalee bar rabbii. Inni fayyaan immoo maalii ija kamiin akka laalu maal akka ta'uuf kun nagadadhaa jechuudha. Rabbiin irraa nagadadhaa yoo dandeessan jechuudhaaf waan akkanaa godha jechuudha. Kanaafu waan xiqqoofuyyuu shaarbii tokko bituufuyyuu birrii 1000 meeqa baasaa jirra waan ta'eef surree tokko bituuf 1000 meeqa baasaa jirra waan ta'eef inshaallah an garkootti hamman danda'e isin wajjin nan gargaara jechuudha. Yoo rabbi na gargaarsise jechuudha. Azaanitu ba'aa jira garuu egaa guyyaa kana kaayirii kanatti fayyadamaa jedheen isinii dabarsuu barbaada obboleeyyan kiyya. Obboleessi keenya akka kunoo gara Finfinneetti dabarsanii jechuudha. Dursa gurbaan kuni Jimmaa dhufee jechuudha. Jimmaa dhufeennaan gara Xuqura Ambassaatti Finfinneetti dabarsan jechuudha. Sababa birrii dhabaniif iyyuu maal godhan? Galee ji'a 2 fayyaa mana ciise. Ittuyyuu dhukkubni isaa maal godhe? Jisbii hunda shalalchee jechuudha waan ajaa'ibaati kunoo viidiyoo isaa argaa jirtu jechuudha. Jisbii isaa hunda shalalchee boolii haadhatu qabdee geessiti. Dandeewoo harki isaa harka ofiillee akkana godhachuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu amrii akkanaa rabbiitu namaan gaha. Rabbiin isinirraa hin gahin ijoollee koo. Egaa aafiyaa qabdan osoo fayyadamtanii gaarii ta'a. Wanta akkanaa immoo aafiyaa keessaniif gaariidha rabbiin. Sadaqaan akkanaa jechuudha. Yeroo baay'ee nama baay'ee nan taazabaan. Miidiyaa makarratti nan beekaa jechuudha. Utaaluu malee maal jechuu malee gaafa rakkoo wayii nama hin fayyaddan waan ajaa'ibaa. Anaa miti kan itti fayyadu rabbiirraa nagadata. Khayrii rabbiirraa argatta malee aanna imaarsii kaffaluu hin danda'u jechuudha. Harka rabbiif ana gidduu miti jechuudha. Rabbii itti sadaqata. Rabbii itti galaa kee borii achi kaa'etta jechuudha. Anaa giroo miti jechuudha. Ani samman danda'u rabbii itti galaa koo achi kaa'e jechuudha. Wanta narraa eegamu jechuudha. Wanta lamammaarraa eegamu jechuudha. Kanaafuu hundi keessan jechuudha.
haatis haa akkuma haadha keenyaati isii wajjin tan karaa tataa jirtu kun amma mana bittiqqoo kireeffannee jedhe mana bokkaan roobu keessa isii keessa haati koo teessee na wajjin boosii wallaahi imimmaan buusee hin boo'ee maal jettu yeroo akka jedhatti immoo baay'ee mataan na cabee garuu nama guba dubbicha wallaahi rabbiin akkasii siin hin godhin ijoollee koo eeyyan egaa warri gargaaruu barbaadan warri gara kanaan hamma qabnutti duudee lama yoo ta'e illee hin qooddanna hin gargaarra gurbaa kana mee rakkinuma keessaa baafna galuudhaaf illee birrii dhabanii gara jimmaatti illee galuudhaaf birrii hin qabnu jedhama kanaan jedhaa ture waan ajaa'ibaati jechuudha yoo namaan nyaatan jiraataa jiru beeka ilaalaa meeme rabbiin sirnaan gahini kana jechuudha mee namni rabbi jettanii kunoo waasaappiin kiyya asirra jira jechuudha waasaappiin kiyya kunoo asirra jira karaa barbaadanii na argachuu dandeessu imoo kiyyas kunooti isuma kana jechuudha isuma kan waasappii kana na argattu jechuudha mee namni anaa wajjin jechuudha namni anaa wajjin kan nagadachuu barbaadanii nagada kana keessatti naa hirmaadha yaa obboleeyyan amaanaa gurbaa kana baadheen jiraan illee amaanaa kana baadhee garuu wallaahi takka gammachuu qabaadheen beeku hamman isa arguunan onneen nana haa jechuudha maaliif akka na hin beeku Namatu kaya itu era dia amana kana baat dendu aja itu. Amana kana sini enggak cuma naga itu dan wabra ngargarnya awal badan isa. Kana apa ni denda awana kana itu. Denda wallahi rabbina denda sesu wana kana itu. Kana fu kuno kana nak unnam tani hamma rabbin isinif denda sisen hamma rabbin afya isinif kende sin dalaga kifaten hamma qabdan irra saddaqada rabbin baraka keessa isinif hakaw. Fundura amat abbachun baay'ee ulfaata amiri jabaadha jechuudha. An rabbiin fuundura keessan dandaabin garuu immoo nama rakkateef jecha fuundura keessan dhaabbachuu waa tokko nan salphachiisu jechuudha. Kanaafuu ijoolleen gargaaruu barbaadan kunoo asirratti tokko tokkoon keessanii asirratti insha Allah dhufee du'aa isinii kadhachiisan amma hin danda'u jechuudha. Maqaa keessanii wajjin qabadhee jechuudha. Amma isin gargaartanii wajjin qabadhee insha Allah rabbi du'aa isiniif kadhachiisa. Nama beeku baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu kunoo WhatsAppiin keenya kunooti gara kanaan qunnamuu dandeessu ulfaadhaan jedha mee viidiyoo topic obboleessa keenyaa kana daawwadhaa kaati ulfaadhaa halkan gaarii isiniin jedha WhatsAppii na qunnamuu dandeessu imo na qunnamuu dandeessu kunoo asirratti argama jechuudha laayikii illee waliif tuqaa sheerii illee obboleessa keessaniif godha akka jarra irraa baratanii dhufanii fakkeenya ta'ee fi waan kana kaayirii kana keessaa akka harka cuubbatan rabbi jalaa godhu egaa ulfaadhaa halkan gaarii egaa akkana ta'uun kee maalirraan kan ka'e mukarraa kufeetani mukarraa kufeetan akkanan ta'e eega kuftee waggaa hammam geesse waggaa tokko mana yaalaa deemteetta mana yaalaa deemeen ture as jimmaa deemeen ture kara finfinneetti deemuu qabdanaan jedhanii jennaan dandeettii immoo hin qabu ture dhiiseetuma mana jira. Okay, gara finfinneetti si dabarsanii naani sababa dhabiinsaatii fi mucaan kun kunoo mana keessa ciisaa jira jechuudha. Tureera jechuudha. Hanga ji'a erga ciisaa jira ji'a 6 caaleera jechuudha. Mucaan kun erga shalalee jechuudha. Lafeetu cabeedha, lafeetu miidhamaadha. Sababa kanaaf egaa rakkatee akkanatti ciisaara egaa nama rabbiin warri rabbiin isiniif fayyaa kennitan fayyaa rabbiin isinii kenne fayyaa qabdanu warra fayyaa hin qabne bira dhaabbachuudha. Kan rabbiin fayyaa anuu kenne alhamdulillah jajjabaadhaati yoo gargaaruu dadhabdan shirshi walii godhaa nama gargaaruu biraan akka keessanu amaanaa jenna mana kennaani egaa mee haayoo simeet akka dubbifna assalaamu alaykum waalaikum assalam fayyaadha jirtu ilmi keessan kun mana yaalaa geessitaniitus geessineerra eshi geessinaan nu dabarsaniiru gara finfinnee sin dabarsan gara finfinnee sin dabarsan sababa saantima dhabuutiif yookiin immoo waa dandeettii dhabuutiif jechuudha ilmi isaanii kan sila akkamamee fayyuu danda'u jechuudha akkanatti shalalee ciisaa jira egaa akkuma beekamu kun aryoon harka qalleeyyiidha kanaafuu mee ummanni Oromoo lammiin keessan maal akka isinii godhuu barbaadan gargaarsa akka nu gargaarsa barbaanna inshallah gargaarsa ka rabbi isin gargaaru yoo dandeessan na bira dhaabbadhaa jedhu ayyoon keenya jechuudha akkuma haadha keenyaati egaa ilmoodha gara haadha ni beektu jechuudha